Yooyyaa akkam jirtan hordoftoota keenya Dr. Arumsaadha. Egaa akkuma beekamu akkuma kanaan dura har'as mata duree tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Mata dureen irra qabadhe gabaabaa isaati. Akkasumas hubannaaf akka isiniif tolutti gabaabsee isinii dhiyeessuuf na yaala. Egaa chaanaalii kanaaf namni haaraa taatan subscribe like gochuudhaan asumaan akka maatii keenyatti dabalamtan isiniin jenna. Mata dureen keenya irraa kan irratti dubbannu yookiin kan mari'annu yookiin hubannoof kan isinii kennu waa'ee dubartiin ulfaa yeroo quunnamtii saalaa itti dhoogamu yookiin yeroo dubartii ulfaa takka irratti quunnamtiin saalaa yeroo itti hin eeyyamamne. Egaa akkuma beekamu dubartoonni erga ulfi isaanii garaatti hafee beekamee irraa aga da'umsaatti irratti jijjiiramni qaamaa isaan irratti mul'atu ni jiraata. Tokko keessaa garaan guddaa akkasumas immoo jijjiirama hormootiin wal qabatee wantoonni garaagarummaan jijjiiramni garaagaraa dubartoota irratti dhufuu danda'a. Kanaan wal qabatees fedhiin quunnamtii saalaa dubartoota tokko tokko irratti dabaluu danda'a. Kaawwan irraa immoo hir'achuu danda'a. Kan biraa irratti dubartoota biroo irratti immoo jijjiirama uumaatu osoo hin agarsiisin hafuu danda'a. Egaa quunnamtii saalaa yeroo dubartoonni yeroo ulfaa jiranitti quunnamtii saalaa raawwachuun yeroo dubartoonni ulfa ta'anitti baay'ee isaa hin dhoogamu. Rakkoonis dubartoota ulfaa fi akkasumas immoo daa'ima dhalatu irrattis miidhaa geessus hin jiru. Egaa daa'imni dhalatu haguuggii mataa isaa waan qabuuf akkasumas immoo naannoo quunnamtii saalaa qaamni saalaa dubartootaa naannoo daa'imti jiru bira waan hin geenyeef kanaaf rakkoon miidhaan dubartoota irra daa'ima garaa keessa jiru illee ga'u hin jiraatu jechuudha. Kanaaf haalli mijataan kan isaanitti tolu ta'e haati manaa fi abbaan manaa fedhii quunnamtii saalaa raawwachuuf yoo kan isaanitti tolu ta'e yeroo kamiyyuu quunnamtii saalaa raawwachuu ni danda'u. Haala rakkoolee armaan gaditti isin jennuun kana irratti yeroo kamiyyuu quunnamtii saalaa raawwachuu ni danda'u. Egaa akkuma beekamu dubartoonni akkuma ji'i ulfaa dubartootaa deemuun garaan isaanii guddachaa akkuma deemuun quunnamtii saalaatiif haalli mijachuu baachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf haala isaaniif mijatu filatanii quunnamtii saalaa gochuu ni danda'u. Haa ta'uti malee yeroo kam quunnamtii saalaa gochuun dhooggama? Dubartoonni ulfaa tokko yeroo kam quunnamtii saalaa gochuu hin qaban? Egaa akkuma isin jedhe rakkoota muraasa amma isin eeruu kanaan alatti dubartiin tokko quunnamtii saalaa raawwatte yeroo ulfa taatetti rakkoo baay'ee qabu hin jiraatu jechuudha. Haa ta'uti malee yeroon dubartoonni quunnamtii saalaa akka godhanitti hin eeyyamamne hin jira jechuudha. Dubartoonni ulfataan tokkoffaan yeroo qaama saalaatiin dhiigni kan dhiigu jedhe ta'e qaama hormaataa keessaa dhiigni kan yaa'u yookiin kan jigu yoo ta'e kunis sababoota qaama ulfaa kanaa irraa ta'uu waan danda'uuf akkasumas immoo baatirraa dhiigni kun sababoota garaagaraatti waan dhiiguu danda'uuf kunis immoo ulfi yeroo isaa akka dhalatu yeroo isaa malee akka dhalatu waan godhuuf yeroo kanatti quunnamtii saalaa gochuun hin gorfamu. Kunis tokko dhiigni sun akka baay'ina dabalee akka yaa'u gochuu danda'a. Inni biraa immoo ulfi sun yeroo guyyaa malee akka dhalatu gochuu danda'a. Inni biraa inni lammaffaan yeroo quunnamtii saalaa itti hin eeyyamamne dubartii ulfaa irratti bishaan gubbee yeroo isaa malee kan jigu yoo ta'e keessattuu dubartoonni akka ji'a baatii 7-8 jidduutti ji'a kana keessatti bishaan gubbee kun qaama saalaa keessaa bishaan kan jigu yoo ta'e yeroo kanatti hin gorfamu jechuudha. Egaa akkuma amma isin jedhe daa'imni garaa keessa jirtu haguuggii bishaan gubbee kanaa fi meembireeniidhaan kan hammatamtee argamtu. Meembireeniin kun akka dhibee fi akkasumas wantoota garaagaraa irraa ittisaa jechuudha. Sababa garaagaraatiin meembireenii kanarra ga'uuf bishaan kun meembireenii haguuggee meembireenii kanatti keessatti kuufamee jiru yoo kan jigu ta'e akka salphaatti infekshiiniin qaama hormaataa gara gadiirraa gara oliirratti deemuudhaan infekshiinii daa'imaa fi akkasumas immoo keessoo meembireenii daa'ima haguugsee argamu kan irratti miidhaa geessuudhaan infekshiinii daa'ima irratti fi akkasumas haadhatti fiduu danda'a. Sadaffaa irratti sababni dubartiin ulfaa tokko akka quunnamtii saalaa
raawwanne dhoogamu yeroo obbaatiin gara gadaamessa balbala gadaamessaa irratti siiqee kan argamu ta'e yookiin balbala gadaamessaa uwwisee kan argamu ta'e kunis afaan meedikaalaatiin placenta previa kan jedhamu. Egaa placenta previa kan jedhamu kun obbaatiin balbala gadaamessaa daa'ima dursee jechuudha balbala gadaamessaa irratti yookaan siiqee argamu ta'e haala salphaa ta'een yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan dhiiguudhaan yookiin immoo hundi isaa yookiin egaa akkuma beekamu obbaatiin kan nutti maxxaneeti kan argamu dhiiga isaas akkasumas soorata daa'imaaf akka gara haadharraa fuudhuun gara daa'imaatti akka geessuuf kan gargaaru sooratas wantoota barbaachisu immoo xuraa'aa gara haadhatiin akka alatti ba'u godha jechuudha. Egaa kun kan maxxanee argamu gadaamessa irratti yeroo walqunnamtii yeroo haala ammaa kanaan sin jenne yeroo balbala gadaamessaatti siiqee yookiin balbala gadaamessaa uwwisee argamu haala salphaadhaan dhiiguu danda'a akkasumas immoo miidhaa isarra ga'uuf ciniinsuun yeroo malee akka eegaltu ta'uu danda'a. Keessattuu immoo kan nama yaachisu dhiigni haadharraa akka malee jiguutiin du'aatii haadhaa fi daa'imman irratti geessisuu danda'a jechuudha. Kun immoo kan beekamu akkanumatti miti qorannoo mana yaalaa dubartoonni ulfaa hordoffii godhan altiraasaawundiidhaan kan laalamudha kan beekamudha. Yeroo kanattis yoo altiraasaawundii ilaalanii bobbaatiin kun balbala gadaamessaatti yookiin balbala gadaamessaa uwwisee kan argamu ta'e dubartoonni kunis haga da'anitti ogeessa yaalaatiin erga adda ba'een booda ogeessi yaalaa gorsa ogeessi yaalaa isaanii kennuu irratti hundaa'uudhaan dubartiin kunis walqunnamtii saalaa yeroo akka hin goone gorfamuu danda'u. Akkasumas immoo yoo godhan miidhaa balaa kan irra geessisu waan ta'uuf yeroo kanattis walqunnamtii saalaa akka godhan hin gorfamu. Arfaffaan yeroo walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa walqunnamtiin saalaa kan itti hin gorfamne yeroo balballi gadaamessaa yeroo isaa malee kan banamu ta'e yookiin immoo cervical incompetence kan jedhu afaan meedikaalaatiin. Kun maal jechuudha? Balballi gadaamessaa egaa akkuma beekamu dubartiin takka haga ulfi guyyaa isaa ga'utti hin diriira malee hin banamu. Haa ta'uti malee yeroo tokko sababoota garaagaraatiif gadaamessi kun osoo ulfi guyyaa isaa hin gahin banamuudhaan ulfi sun akka salphaatti gara alaatti akka ba'u taasisuu danda'a jechuudha. Yeroon kun sababoota garaagaraatiif kan dhufudha. Isa yeroo biraatti deemina. Yeroo kanattis yeroo dubartoonni rakkoo akkanaa kana qaban walqunnamtii saalaa kan raawwatan ta'e akka salphaa ta'etti jechuudha. Balballi gadaamessaa sun dura banamee jiru yeroo walqunnamtii saalaa godhan immoo akka salphaatti banamuu danda'a. Akkasumas immoo bishaan gubbee fi meembireeniin daa'ima gusee argu sun akka salphaatti akka alatti ba'uu fi daa'imni kun infekshinii garaagaraatiif balaadhaaf akka saaxilaman isaan gochuu danda'a. Kanaaf yeroo dubartoonni rakkoo akkanaa qabanis akka walqunnamtii saalaa godhaman hin gorfamanii jechuudha. Inni shanaffaa irratti yeroo dubartiin ulfaa walqunnamtii saalaa godhan kan hin gorfamne dubartoota ulfa lakkuu garaatti qabanidha. Kun baay'ee isaas ta'uu baate yeroo keessattuu dubartoonni yeroo da'umsaatti dhiyaatanidha. Dubartoonni kunniin garaan isaanis garmalee guddachuu deemuudhaan yookiin waan haalli walqunnamtii saalaa gochuun waan isaan hin mijanneef akkasumas immoo carraan meembireenii isaaniitis immoo sosochiin godhamus miidhaa haadhas ta'e daa'imarraa waan godhamuuf yeroo kanattis walqunnamtiin saalaa keessattuu dubartoonni lakkuu garaatti baatan yeroo da'umsaatti dhiyaatanitti akka walqunnamtii saalaa godhan hin gorfamu. Jaaffaa irratti kun maalidha? Dubartoonni kanaan dura daa'ima guyyaa isaanii osoo da'an yoo ta'e jechuudha. Seenaa akkasii yoo qaban ta'e jechuudha. Kanaan dura daa'imni guyyaa isaanii osoo hin gahin da'e yoo ta'e kunis sababni dubartoonni ulfaa daa'imni guyyaan isaanii osoo hin gahin akka dhalan kan godhu sababoota garaagaraa ta'uu danda'a. Egaa kanatti kunis marii ogeessa yaalaa wajjin godhamuun dubartoonni kunis walqunnamtii saalaa yeroo hin goone akka hin goone ogeessa yaalaatiin gorfamuu danda'u jechuudha. Egaa akka golii galaatti kanarraa kanaaf walqunnamtii saalaa gochuu yeroo ulfaa waan
rakkoo qabu miti. Rakkooleen kunniinoo kan jiran dubartoonni ulfaa fi abbaan manaa wajjin walqunnamtii saalaa haala isaaniif mijatutti raawwachuu danda'u. Haa ta'uuti malee dubartii saniif keessattuu dubartoonni haalli walqunnamtii saalaa isaaniif mijatu filatanii walqunnamtii saalaa raawwachuu ni danda'u. Egaa akka waliigalaatitti waan hundumaafuu dubartoonni ulfaa tokko ogeessa yaalaa isaanitti dhiyaatu. Ogeessa yaalaa mariisuu isaan wanta gochuu fi wanta gochuu hin qabne dabalatees qorannoo ultrasaawundii isaaniif godhamu hundaa'uudhaan waan ogeessi yaalaa isaaniin jedhe hojiirra oolchuudhaan haala barbaachisaa ta'een kunuunsa ofii fi akkasumas daa'ima isaanii gochuu ni danda'u. Kan dhaabsiniin jenne kanuma waan hordoftaniif galatoomaa. Yaadaa fi gaafii yoo qabdan koomentii nuuf gochuu dandeessu. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nu turaa.